Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Uummanni dirqamaan buna akka gurguratuuf tarkaanfiitti seenuuf akka jiru mootummaan Itoophiyaa hime. Mootummaan galiin buna irraa argachuu qabu waan dhabeef namoota mana kaa'anii jiran irratti tarkaanfii seeraan fudhadhaa jedheera. Gabaasichi akka jedhutti bunni sichi dabala jechuun namoonni ammallee mana kaa'anii waan jiraniif baasanii gurguruu baannaan gara tarkaanfiitti kadeemu ta'uu mootummaan dhaadateera. Yaanni kun kan uummata dheekkamsiise yoo ta'u, mootummaan fedhii isaatiin ala uummanni qabeenya isaa gatii gadi bu'aa ta'een akka gurguru taasisaa jira jedhamuun qeeqameera. Itoophiyaan bara baajetaa kanatti alergii bunaa irraa doolaara biliyoona 3 argachuuf kaayeffattus galii ji'oota 6 darbaniin qormaanni dhiyeessii na mudateera jetti. Itoophiyaan bara baajetaa kanatti buna toonii 600,000 gabaa addunyaatti erguun galii doolaara biliyoona 3 argachuuf yaadaa akka turte ta'us buna toonii 200,000 qofaa gabaa addunyaaf dhiyeessiteetti. Kun ammoo karoora koo hedduu gadi buuse jechuun himatti. Dhimma kana irratti kaleessa yaada akka kenne hojii gaggeessaan hariiroo hawaasaa fi kominikeeshinii ministeera qonnaa Yimeer Daawud bara baajetaa kana ji'oota 6 jalqabaa keessatti bunni toonii 200,000 gara biyya alaatti kan ergame yoo ta'u, galii doolaara biliyoona 1.35 galmeessuun danda'ameera jechuun kunis gama galiitiin karooraa ol ta'us gama heddumminaan alergiitiin karooricha keessaa 74 qofaatu galmaa'ee jedhan. Kana malees hojii gaggeessaan kun sababni guddaan heddummina alergii gadi bu'eef sababa tilmaama dogoggoraa bunni akka kuufamuu fi gatiin doolaaraa akka dabalu ka jedhu irraa akka ta'e kanaaf kanarraa akka ka'e oomisha gabaaf dhiyeessuu dhabuudha jedheera. Kanaaf dhiyeessiin bunaa yeroodhaan garaa gabaa addunyaaf akka dhiyaatuuf qaamolee oomisha dhoksaan kuusan irratti to'annoo cimaa fi tarkaanfiin seera kabachiisuu akka fudhatamu dhaadateera. Abbaan taayitaa bunaaf shayii Itoophiyaa qooda fudhattoota naannichaaf humnoota nageenyaa waliin qindoomina gabaa sadarkaa gadi aanaa akka hordofu qajeelfamni kennamuuf ifoomeera. Qonnaan bulaan odeeffannoo dogoggoraan akka hin saaxilamneef miidiyaaleenii fi waldaaleen hojii gamtaa duula hubannoo uumuu akka gaggeessanis yaadni dhiyaateera. Itoophiyaan Biraaziil, Veetinaamii fi Koolombiyaatti aanuudhaan addunyaa irratti buna alergiitiin sadarkaa 4ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u, bunni galii alergii qonna waliigalaa biyyattii keessatti hanga 65 qaba jedhameera. Oduu keenya birootiin Ameerikaan lammii Itoophiyaa miseensa faannoo gocha duguuggaa sanyii irratti hirmaateera jettee biyya isheetti ariite. Ameerikaan lammii Itoophiyaa Solomoon Boggaalee jedhamu gochaa dhiittaa mirga namoomaa fi duguuggaa sanyii keessatti hirmaateera jechuun biyya isheetti ari'uu miidiyaaleen gabaasan. Namni kun miseensa garee hidhataa al-idilee ta'ee fi duguuggaan sanyii akka raawwatamu kakaasaa turuu ibsa kaa'e irratti hubachiisuun danda'ameera. US Immigireeshiniin ibsa baaseen Solomoon Boggaalee namni jedhamu miseensa faannoo akka ta'e eeruun qabiyyeewwan garaa garaa marsaa hawaasaa irratti qoodaa turuu yaadachiise. US Immigration and Customs Enforcement ibsa dhimma kana ilaalchisuun baase keessatti garee faannoo shororkeessummaan farrajuudhaan garee shororkeessaa sadarkaa 3ffaa keessatti ramadeera. Akka seera immigireeshinii fi lammummaa Ameerikaatti garee shororkeessaa sadarkaa 3ffaa jechuun ifatti tarree gareewwan shororkeessitoota Ameerikaan galmeessite jalatti kan hin galmoofne namoonni 2 fi sanaa ol gurmaa'anii gochaa shororkeessummaa raawwatan ka keessatti tarreeffaman jechuudha. Solomoon Boggaalaa akka miseensa faannoo ta'uu isaa ibsaa ture kun dhalattoota Tigraay irratti haleellaan akka raawwatamuuf namoota kakaasaa akkasumas jechoota jibbiinsaa fi duguuggaa sanyiif galtee ta'an dubbachaa ture jedhame. Nama kana irraa faayidaawwan immigireeshinii irraa citee dhuma irratti bitootessa 5 bara 2026 Ameerikaadhaa ari'amuun gara Itoophiyaatti deebifamuu US Immigireeshiniin ibseera. Oduu keenya birootiin muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad sababa waraana US Iraan waliin gaggeessaa jiraniin muddama keessa ka jirtu Yuunaayitid Arab Emireetis daawwachaa jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad daawwannaa hojii Yuunaayitid Arab Emireetis deemuu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa kun muummeen ministeera Abiy kamisa ganama Yuunaayitid Arab Emireetis ga'uuf daawwannaa hojiif garas imaluu malee odeeffannoo dabalataan kennine. Imalli muummee ministeera Abiy kun wayita waraana Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gaggeessaa jiraniin cimee itti fufaa jirutti dhaga'ame. Yuunaayitid Arab Emireetis biyyoota michuu US fi Israa'el sababa waraanaa amma baha giddu galeessaatti deemaa jiruun Iraan irraa haleellaan diroonii fi misaa'ilota pilaastikii hedduun itti dhukaafamaa jiran keessaati.
Erga waraanni eegalee dirooniiwwan 500,000 ta'anii fi misaa'ilonni baalaastikii 100 lakkaa'amanitti dhukaafamaniiru. Sababa kanaattis lubbuun namootaa darbeera. Itoophiyaan erga ministeerri muummee Abiy Ahmed aangoo qabatanii as Yuunaayitid Arab Emireetis waliin michummaa cimaa ijaarratteetti. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa fi kanneen biroo hedduu sababa waraana kanaa imala gara baha giddu galeessaatti godhamu wayitaa kan jiranitti muummeen ministeera Abiy garas imalan. Muummeen ministeera Abiy yeroo buufata xiyyaaraa Abu Dhaabii ga'anitti ministeerri haqaa Yuunaayitid Arab Emireetis Abdullaahi Sultaan bin Awaad simannaa akka taasisanii burqaan oduu Emireetis gabaaseera. Muummeen ministeera Abiy Abu Dhaabii kagalan xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaatiin balali'uun akka ta'e suurri waajjirri isaanii baase ni agarsiisa. Abiy kamisa ganama Abu Dhaabii osoo hin qaqqabin roobii jila isaanii qabatanii gara Jibuutiitti imalanii turan. Turtii isaanii Jibuutii kanaanis pirezidaantii Jibuutii Omar Giilee pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Mohammad Sheek waliin mari'ataniiru. Mariin hooggantoota biyyoota sadeenii dhimmoota naannichaa irratti xiyyeeffate akka tures waajjirri ministeera muummee beeksiseera. Aangaa'ota olaanoo ministeera muummee Abiy waliin deeman keessatti daayirktera olaanaa tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen, ministeera maallaqaa Ahmad Shiddee, ministeera nagaa Mohammad Indiris, akkasumas pirezidaantii ittaanaa paartii badhaadhinaa Adam Faaraa ni argamu. Dabalataan muummeen ministeera Abiy gaafa roobii bitootessa 11 bara 2026 ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin bilbilaan mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsis karaatti gaanfa Afrikaatti nageenya waaraa buusuuf bu'uura kaa'uun kan danda'amu irratti mariin isaanii akka ta'e adeemsifame himama. Mariin aangaa'otaa kanaa ji'oota 3 keessatti yeroo lammataaf taasifame. Aangaa'onni lamaan Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Iraan waliin yeroo waraana hamaa keessa jiranii fi daafiin waraana kanaa biyyoota baha giddu galeessaa yaaddessaa jirutti. Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri muummee nageenya naannichaaf cichoomina qaban walta'iinsa farra shororkeessummaa badhaadhina dinagdee fi gaanfa Afrikaatti nageenya waaraa bu'uura tolchuuf mari'atan jedheera. Oduu keenya itti aanuun koomishiniin miseensonni hidhattoota armii 70 jedhaman gara leenjii haaromsaatti seenuu beeksise. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa Itoophiyaa miseensonni humna waraanaa armii 70,500 ol kataan kanaan dura naannoo daangaa Sudaan qubatanii turan giddugala yeroo Awwaash Arbaa keessatti meeshaa hiikkachuun gara hawaasaatti makamuuf adeemsi deebisanii dhaabuu jalqabamuu beeksise. Biiroon dhimma nageenyaa Tigraay gama isaatiin odeeffannoo koomishinichaa dogoggora jedhee kan ibse yoo ta'u, ibsichi beekamtii biiroo Tigraay ala akka ta'es beeksiseera. Biirichi ibsa baaseen gochaa koomishinichaa qoosaadhaa jechuun ibseera. Mootummaan federaalaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa maddii dhiisuun hidhattoota dhuunfaan dubbisuun jechuun himateera. Qeeqni kun kan dhiyaate koomishinichi miseensonni waraanaa armii 70 jedhaman 500 ol ta'an kanneen kanaan dura miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii fi waraana Tigraay keessatti abut waliin hiriiruun lolan Awwaash Arbaa keessatti hojii leenjii haaromsaa eegaluu isaanii beeksisee booda. Akka koomishinichi jedhutti gareen kun gaaffii mootummaa federaalaaf sirnaan kan dhiyeessu yoo ta'u, yeroo ammaa kana qaama sagantaa haaromsa biyyaalessaa ta'uun leenjii seensifamuudhaaf akka jiru himame. Adeemsi kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa kan waraana waggoota 2 kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture xumuree waliin kan wal simudha. Hirmaattonni kunneen gara hawaasaatti makamuu isaanii dura leenjicha fudhachuun akkasumas leenjii haaromsaatiin sammuu fi lammummaa fudhachaa akka jiran ibsee leenjichas yoo xumuran kaffaltiin deeggarsa deebisanii dhaabuu akka kennamuuf hubachiiseera. Koomishinichi guutuu biyyattii naannolee 4 keessatti hidhattoonni 56,000 ol kanaan dura leenjii kan fudhatan yoo ta'u baay'een isaanii 45,000 ol naannoo Tigraay irraadha jedha. Koomishinichi sagantaa meeshaa hiikkachiisuu gaggeessuu fi deebisanii dhaabuu qaama furtuu adeemsa nagaa biyyattii jechuun kan ibse yoo ta'u, kaayyoon isaas hidhattoonni kanaan dura deeggarsa yaalaa xiinsammuu fi maallaqaan gara jireenya nagaatti akka deebi'an kan gargaarudha jedha. Sababa teeknikaaf siyaasaa tokko tokkoon kan addaan cite adeemsi leenjii loltootaa duraanii naannoo Tigraay mirkaneessuu, hiikkachuu, galmeessuu fi deebisanii uummatatti makuu bitootessa bara 2017 giddugala leenjii Maqalee fi Addegiraat akka eegalu koomishiniin ijaarsa biyyaalessaa beeksiseera. Itti aanaan koomishinara koomishinichaa fi qindeessaa sagantaa raayyaa ittisa biyyaa loltoota duraanii hiikkachiisuu, walitti makuu fi Birgaadeer Jeneraal Darbee Makuriyaa yeroo sanatti adeemsi kun guyyoota muraasa dhufan keessatti deebii akka eegalu ibsaniiru. Haa ta'u malee koomishinichi sadaasa bara 2014 mootummaa federaalaa waggaa 2 akka tajaajilu kan hundaa'e ta'us
baajeta birrii biiliyeena 29.7 ol adeemsa ka jalqabuu fi barbaachisu dhabamuu fi kutaalee biyya garaa garaa keessatti furmaanni siyaasaa walitti bu'iinsa jiruuf dhabamuun komishinichaaf gufuu guddaa ta'ee itti fufeera jedhe. Tigraay keessatti hidhattoota kanaan dura 75 meeshaa hiikkachiisuu fi gara hawaasaatti makuun sadaasa bara 2017 keessa eegalamuun isaa akka yaadatamu. Kunis carraaqqii biyyaalessa naannolee torbaa irraa hidhattoota 371 ol ta'an meeshaa hiikkachiisuuf taasifamu keessaa qaama tokko yoo ta'u, hojii kanaaf doolaarri miiliyoona 760 ol ni barbaachisaa jedhameera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa odeeffannoon irra harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.